Yooyyaa harka fuune kabajamtoota hordoftoota keenya har'aan kana wantin ilaallu qabxiin kutaa 12ffaa dhufuun isaa ni yaadatama. Qabxiin kutaa 12ffaa dhufuu biraan immoo namoonni hedduun komii kaasaa jiru. Komiin inni kaasaa jiran keessaa inni tokko maalafaan qabxii qorumsa biyyoolessaa maal akka ta'ee fi eessaa hangam akka ta'e wanti addaan bahee hin jiru. Garuu immoo parsantii 50 ol fiduu qabaa waan jedhutu jira. Nam tokko yoo xiqqaate averejjiin isaa parsantii 50 ol ta'uu qaba waan jedhutu jira. Kanaan wal qabateetiniin tamaariin hedduu yookiin barattoonni hedduun qabxii kana fiduudhaaf baay'ee rakkatu jedhaniitiin wanta ilaalaniif akkuma yaadatamu qorumsi siivikii darbiinsa yuunivarsiitiitiif hin fayyadu yookiin immoo haqamee jira jechuudha. Inni kun yoo hangam nama miidha waan jedhuufi kanaaf kan kana fakkaatan kan ilaallu ta'a. Qabxiin olaanaan hoo hangamtu galmaa'ee biyyattii keessatti waan jedhuufi isa biraa immoo qabxiin qorumsaa olaanaa galmaa'e keessaa eessarraa galmaa'e kan jedhu tokko tokkoon kan ilaallu ta'a. Hanga dhumaatti nafaana bu'aan affeerraa kiyya. Akkuma waliigalaatti qabxiin baay'ee nama ajaa'ibu galmaa'ee 659 mana barumsa eessarraa KMU Minilik ISSC Regularii irraa nama Alaazar Takkaa Gammachuu jedhutu qabxii kana galmeesse. Yoo afaan kiyya dhageessu ta'e baga gammadde siin jedha. Alaazar baga gammaddee hundi keenyayyuu akkuma arginu wantoota saabjektii inni galmeesse keessaa tokko maatisii 100 galmeesse. Maatisii 100 galmeesse baay'ee nama ajaa'iba. Maatisii 100 galmeesse. Fiiziksii 100 galmeesse. Baay'ee nama ajaa'iba. Asirratti dabalatee baayoloojii 97 galmeesse. Barataan kun barataa baay'ee ajaa'iba. Baay'ee nama ajaa'iba. So inni lammaffaa immoo Li'ul eessarraa Itiyoo Paarentii Boolee kan jedhamu mana barumsa kanarraa galmeesse. Li'ul 653 galmeesse. Li'ulis baga gammaddee siin jechuu barbaada. Innis awaansi ajaa'ibu maatisii fiiziksii 100 guutuu galmeesse. Baga gammaddee maatisii 98 galmeesse. Baga gammaddee qabxii baay'ee nama ajaa'ibudha. Baga gammaddee siin jedha. Inni sadaffaa tooppima keessaa namni sadaffaa Tamasgeen mana barumsa Walaayitaa Liiqaa irraa qabxiin inni galmeesse 651. Atis baga gammaddee siin jedha. Innis waan isin ajaa'ibu maatisii 100 qaba. Maatisii 100 qaba. Baayoloojii 96 qaba. Siivikii 96 qaba. Fiiziksii 96 qaba. Baay'ee nama ajaa'iba. So gabaabbinaan asirraa namoota hanga 6 tokko ni ilaalla. Inni tokkollee Itiyoo Paarentii irraa nam tokko qabxiin inni galmeesse qabxii 650. Baga gammaddiin siin jedha. Inni biraa Walaayitaa Liiqaa irraayis haaluma kanaan galmaa'ee jira. Bultii addaa irraayis barattoonni hedduun 600 keessa fidaniiru. Warroonni bultii addaas baga gammaddanii. Ijoolleen Oromoo qabxii haala kanaan galmeessuun isii hedduu nutti tolee jira. Keessattuu siifan dubartoota keessaa baga gammaddi siin jechuu barbaada dursee. Qabxiin darbiinsaa kan ilaallatuun wanta muraasa jechuu barbaada. Qabxiin darbiinsaa parsantii 50 jedhaniiru. Inni sunuu hin beekamne. Kanaaf immoo namoonni qabxii darbiinsaa hin arganne ofitti hin gaddina. Carraan kun carraa bara baay'ee nama jibbisiisudha. Sababni isaa barumsa irraa ji'oota meeqaf turtaniirtu. Kanaaf homaa miti isiniin jechuu barbaada. Carraa baay'eetu jiranii hojjettu. Kolleejjiin Baalataa'oon kolleejjiilleen haaluma sanii ni jiru. Kan dhuunfaa kolleejjii dhuunfaallee barachuu dandeessanii Baalataa'oollee barachuu dandeessanii maddi ni keessan abdii hin kutinaa. Namni abdii kutu bu'aa hin qabu jechuudha. Kana waan ta'eef abdii hin kutinaa isiniin jechuu barbaada. Dabalataan gara fuulduraatti hoo yuunivarsiitii keessatti maaltu isin eeggata?
maal gochuu qabdanii kan jedhuudhaaf yuunivarsiitii keessa wantoonni jiran hoo maal akka ta'anii fi kanaaf kan kana fakkaatan viidiyoo itti aanuun kan wal arginu ta'a. Appideetii jiru guyyaa guyyaan waliin deemna, appideetii ni goona, wal faana jirra. Har'aaf wanti muraasni ani qabadhe kana fakkaata. Siivikiin gatamuun isaa nama miidhamoo hin miidhu waan jedhuus hedduu nama miidhee jira. Garuu qorumsi baheera. Hin tazanaaga'inaa barattoonni amma booda dhuftan haala qorumsi bahee jettaniitiin sammuu keessan hin hirinaa isiniin jechuu barbaade. Sammuu keessan yoo hirtan qorumsa hojjechuu hin dandeessan. Qorumsi baay'ee salphaadha. Namoonni konfidensii qabdan hundi keessanuu hojjettanii namoota baay'ee ilaaleera, mana barumsa baay'ee ilaaleera. Qabxiin isaanii baay'ee namatti kan tolantu jira, kan immoo nama gaddisiisantu jira. Haa ta'u kuni hundi carraadha waan ta'eef kan fufu kan itti dhufuudhaaf sirriitti jabaadha isin.